Egaani zaytiin kiyya kuno kana fakkaata. Baay'ee furdaata anda'u yeroo takka turmu baay'ee furdaata baay'ee namatti tola jechuudha zaytiinsa yoon immoo urgaa'aan saallee ajaa'iba kana namatti tola na qodaa kanatti naqadhee walumaan dibanna. Hayyeen ashamaa harka fuune jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal abeeluuf nagaa waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golee jirtan keessatti nagaan isiniif abaayatu. Egaani hordoftoota kiyya Nooruu baga nagaan dhuftan aanaa dhufu isiniin jedheen jira jaalatamtoota kiyya warreen har'areef gara chaanaalee kiyyatti dhuftan Nooruu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Obboleewwan kiyya immoo warreen amma kanaan durallee na hordofaa na jajjabeessaa turtanii laayik naa gochuudhaan akkasumallee sheer sabskiraayib naa gochuudhaan warri na hordofaa turtanis isinaa eebbisu eebbifamaa galatoomaa hundumti keessan isiniin jechuu jaaladha. Egaani har'as immoo waa'ee rifeensaa irratti zayitii mana keenya keessatti hojjetannu bareedaa isiniif qabadheen dhufeen jira. Already yeroo hundumaa yeroon isinitti himu jechuudha. Waan dhufi kiyya itti fayyadame irraa fayyadame qofaan isinitti argisiisa akkasumas immoo isin funduratti itti fayyadame akka isin mooraaliitiin yookiin abdiitiin itti fayyadamtaniif illee giddaama keessa yookiin fundura keessanitti itti fayyadameen isinitti argisiisa. Yeroo hundumaa saniif bakka zayitii nuyi online irraa binnu akkasumas immoo rifeensan dheeressaa maaloo jedhamee zayita keemikaalota baay'ee qaban ashagamaa akkasuma expired waan adda addaa kan qabu binnee fayyadamuurraa wantoota firii keemikaala ta'ee mana keenya keessatti haala ittiin hojjetannu rifeensa keenyaaf baay'ee bu'aa bayeessa kan qabu kan itti fayyadamu isinis akkasumas rifeensi keessa warreen foroforii qaban akkasumas warreen rifeensi keessan baay'ee isin jalaa bubuqqa'u warreen rifeensi keessan haphii ta'ellee jechuudha. Anamma rifeensi kiyya baay'ee baay'achaa jira. Sababii isaa zayitii ani yeroo hundumaa mana keessa itti fayyadama waan ta'eef wanta online irraa bitee itti fayyadamu yeroo hundumaa manatti ejjedhee itti fayyadama. Isiniin argitu chaanaali kiyya like share subscribe godhaa waan ani ejjedhu na wajjiniin ejjedhaa amma zayitii ani ejjetadhee itti fayyadamu kunoo kana fakkaata maarraa ejjedhe haala ani itti ejjedhe immoo hundumti keessanillee na hordofaa akkaataa yookiin haala ani itti hojjetadheeni isinis akka hojjetattan abdiin qabaa na hordofaa walumaan ejjenna. Egaani hordoftoota kiyya yeroo gara hojii kiyyatti galu jechuudha wantoota anaan na barbaachisan hunda isiniif qabadhee dhufeen jira. Warreen kana yoo fayyadamtan ana faana jechuudha dhugaa dubbachuuf yeroo hedduu waan hundumaa yeroon ejjedhu jechuudha jijjiirama waan irratti argadhe malee waan hin arganne isinin barsiisu. Kanaaf iyyuu na hordoftanii yoo deemtanii jijjiirama argachuu dandeessu. Akkasuma wantoota ani har'a itti fayyadamu kunoo qurunfulliidha. Qurunfullii hin beektu. Akkasumas immoo roosmeerii yookiin immoo sigaa maxibashaasa jedhan isa tifoon itti xabbasani'a. Akkasumas immoo kaarotii makshara yookiin immoo kunoo waan kanatti makshareen jechuudha kaarotii baay'een keessan hin beektu kaarotiin kunoo kana jechuudha. Akkasumas kokonaat ooyilii yeroo gannaa yookiin immoo yeroo qorraa haala kana ni ta'a jechuudha. Garuu kunoo kana fakkaata kokonaat ooyiliin kiyya kunoo kanadha. Garuu as keessatti yaabisa yookiin immoo akka dhadhaatti jijjiirame waan yeroon kun yeroo qorraa ta'eef jechuudha. Warreen kara haalan ani ittiin hojjedhu yookiin dalagadhu na hordofaa isiniin jedha. Kunoo taabii duwwaa qopheeffattu warreen kana hundumaa as taabii kanatti naqxu jechuudha. Kunoo haala kanaan ergaa as naqattaniiti kunoo kokonaatii kana jechuudha itti naqxu. Kunoo haala kanaan kokonaatii keenyallee hunduma isaa jechuudha harki kiyya waan ta'eef kinoo akkasittiin qabbanarra gootanii jechuudha. Akkasitti yeroo qabbanarra gootanii zayitiin isaa aqee dhangala'ootti jijjiirama jechuudha. Dukkanaan erga akkasitti cik gootanii bilcheessitanii gara daqiiqaa 10 yookiin immoo ruubii tokko bilcheessitu jechuudha. Haalaan amma bilcheessaa jiru kanatti jechuudha. Ifaatu badaa na biran jiru. Akkasittiin erga bilcheessitanii waliin calalla kanaan akkasittiin anganni bichiksik jedhee bilchaate hundisaa wal fudhatutti jechuudha. Qabbanarra akkasittiin naannessitu jechuudha. Baay'ee bareeda haala kanaan
yeroo zayitii isaa hundarraa fudhattu jechuudha. Akkanatti baay'ee nama marara jechuudha. Dhugaa dubbachuuf itti fayyadama hundumti keessanillee ana baay'ee tokko natti tolee jira haala kanaan itti fayyadama isinillee akkasitti daqiiqaa muraasa hanga inni bilchaatutti bilcheessitu jechuudha hundumti keessanillee. Hordoftoota kiyyaa kunoo haala kanaan bareecha'ee zayitii kiyyaa injira kunoo akkasittiin jechuudha. Amma maal na barbaachisa saayinaa qulqulluusaa akkasumas immoo shakaala yookiin immoo wanfiitiisa jedhan gingilchaa jechuudha. Amma daariktuma gara gingilchaa kanatti naqadha. Hundumti keessan na wajjiniin ta'a haala an itti fayyadame akkaataa an itti ejjedheetiin hundi keessa yoo hojjetattanii haala bareedaa ta'een jechuudha. Zayitii bareedaa ajaa'ibaa qopheeffattu mana keessa. Kunoo amma akkasittiin jechuudha. Erga sirreessitanii calaltanii kunoo kana fakkaata zayitiin kiyyallee dhugaa rabbiiti hin bareeda miti yoo nammoo hin urgaa'a miti dhugaadha. Ajaa'ibaati dhugaa dubbachuuf baay'ee fooliinsaallee baay'ee namatti tola. Akkasumallee jechuudha hagannitti furdate ilaalaa baay'ee yeroo akkanatti qabbanaa'u. Indum rifeensa keessanillee miicuufillee siniin barbaachisu jechuudha. Na ani kunoo qodaa duwwaa nan qaba kan itti rifeensatti godhadhu yeroo hundumaa jechuudha. Kunoo as naqadheen walumaan ilaalla. Yaa Rabbi akka dhangalaane naa godhii. Waaw! Zayitii ajaa'ibaati dhugaa dubbachuuf. Baay'ee tokko nama marara. Hundi keessan akka manatti hojjetattan abdii guddaan qaba. Itti fayyadamaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Hordoftoota kiyya kunoo deebi'een dhufeetiin jira. Amma haala ani itti fayyadamu yookiin immoo akkaataa ani itti ejjedhee hundaan afaana ilaaltanii dhuftaniittu haala ani itti ejjedhe kana mana keessatti gatii xiqqishuu bicuu ta'eetiin onlaayinii irraa birrii baay'eetiin bittu. Garuu mana keenya keessatti immoo gatii bicuu yookiin xiqqishuu ta'eetiin jechuudha. Kan nuti ejjetannu already yeroo hundumaa rifeensa kiyya akkasittiin bakka lamatti ira jechuudha. Akkaataa ani itti ejjeta'uutiin ejjetadha isinillee isiniin jedha baay'ee isin fayyada. Faayidaa guddaa tokko isiniif qaba wanti mana keenya keessatti ejjennu jechuudha. Inna wanta tokko immoo hojjedhee ka'eetumanii itti fayyadamaa jedheen dhiisa osoo hin taane ani akkaataa ani itti fayyadamutti isinillee akka itti fayyadamtan hin barbaada. Na ani yeroo hundumaa rifeensa kiyya haala kanaanii akkasittiin jechuudha kananii itti fayyadamu. Kunoo akkasittiin kananii zayitii yeroo hundumaa itti diddibu jechuudha. Maaliif rifeensa keessanii akkasitti fayyadamaa yeroo hundumaa haala kanaan. Erga akkas gootanii ani mushuxii yookiin immoo filaan ani itti fayyadamu kunoo filaa gurguddaa kan rifeensa kiyyaa bubuqqisuu hin dandeenye jechuudha. Haala kanaanii kanan itti fayyadamu filaa xixiqqootiin hin fayyadamina yeroo hundumaa jechuudha. Akkan isiniin jedhu filaa xixiqqoo itti hin fayyadamina. Amma diba'ee isin argisiisa haala ani itti fayyadamu hundi keessanillee fayyadama. Zayitii yeroo hundumaa yeroo fayyadamtanii masaajii godha. Masaajiin baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef masaajii itti godha. Harka keessanitti akkas godhati jechuudha. Zayitiin isa baay'ee furdatee jira. Yeroo taa'u immoo kanaa ol furdata jechuudha. Akkasitti fooliin isaallee baay'ee tokko das nama jedha jechuudha. Baay'ee das nama jedha. Akkas erga gootanii itti baastanii zayitii qarqara isaa kanallee dagachuu hin qabdanii. Erga akkas gootanii harka keessan lamaanii
haala kanaan akkasitti masaajii godhaa jechuudha. Erga masaajii gootanii asumarraan xiqillil gootu. Anamma waan isinitti argisiisuuf daddafee nan godha. Isin garuu yeroo dibattan jechuudha irra taa'aa qassi ja'a taa'aatiin masaajii godhaatii haala kanaatiin immoo dhahaa jechuudha dhooftu. Akkaataa itti bushitan jechuudha. Maaliif ana akkaataa viidiyoon isinitti hin dheeranne barbaadeenidha. Sababa kanaaf daddafee godha jechuudha. Isin garuu haga moobaayilii keessan ilaaltan viidiyoo keessan banattanii otoo teessanii jechuudha masaajii rifeensa keessan akkasumatti yeroo teessanillee masaajii too gootanii baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Hundumti keessan haala ani itti fayyadamuun fayyadamu. Kunoo akkasittiin yeroo hundumaa jechuudha haala kana akkasitti itti fayyadamtu. Kan kiyya rifeensi duraa akka ajaa'ibaa kana narraa buqqa'aa ture. Amma garuu galata waaqaatii hin buqqa'u. Baay'ee gogee jira maaliif ofii kiyya bakka biraa tureen yeroo mana deebi'ee bakka ture sana zayitii ajjechuu hin danda'u. Zayitii illee fuudhee deemuu hin dandeenye sababa kanaati. Waan tokko illee keessa hin jiru. Na haala kanaatiin fayyadamaa isiniin jedha. Keessa isaa buqqee isaa jechuudha. Erga akkas gootanii harka keessanitti immoo buuftanii akkasitti hanga qarqaraatti jechuudha haala kanaan. Akkatti illee namatti tolu. Akkasitti masaajii gootu. Erga akkas gootaniitii jechuudha kunoo akkasittiin jechuudha. Akkaataan ammaa itti fayyadamu kana yoo fayyadamtanii dhugaa waaqaatii baay'ee tokko irraa jijjiiramuu dandeessu. Yeroo hundumaa jechuudha torbee keessatti si'a lama akkasitti torbee keessatti si'a lama zayitii kana dibattan jennaan dhugaadha jijjiirama guddaa irraa argachuu ni dandeessu. Anis akka irraa jijjiiramtan abdii nan qaba. Obboloonni baay'een illee keessaan uftanii galatoomii annaan jettanillee baay'ee keessantu jira. Dhugaa isinillee galatoomaa warri na hordofaa turtanii. Laayikii keessan, sheerii, sabskraayibii keessan akkana biraa nan bisnee na hordofaa kan turtanillee naaf jiraadhaa, naaf galatoomaa eebbifamaa. Wanti tokkollee waan yaani yoo laayik gootan namoota baay'ee birallee gaa sheeriillee yoo gootanii
irraa fayyadamuu danda'a. Rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Waan ani itti fayyadame isinis yoo itti fayyadamtan waan tokko rakkoo hin qabu jechuudha. Kunoo haala kanaan itti fayyadamuu hin dandeessu. Asirraanis jechuudha haaluma isa sanaatiin akkasittiin hin hojjedha jechuudha. Baay'ee salphaaf yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Hundumti keessan haala kanaan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Akkuma isa sana dibeeni kanallee jechuudha. Waan akka kanaatu argattanii baay'ee namatti tola. Rifeensa keessa buqqeesaa keessa isinii tuttuqsiisa. Baay'ee namatti tola jechuudha kuni. Rifeensa keessan zayitiin keessan hin dhangala'u. Haala kanaan. Waaw, hedduu namatti tola dhugaa. Akkas gochuun. No haaluma kanaan akkuma sana dhaheenan aha. Amma kunoo akka isinitti viidiyoon hin dheeranneef jechuudha. Akkuman haala asiinii masaajii godhee asiinillee akkasuma masaajii godhee isin immoo anarra caalaa jechuudha. Anarra caalaa masaajii gootu. Maaliifii faayidaa isinii qaba waan ta'eef. Otoo zayitiin taaneeyyuu lafa fayyaa masaajii yoo gootaniyyuu baay'ee bareedaadha jechuudha. Rifeensi keenyiin isataa. Yeroo isatu immoo uraansa yookiin qaawwisaa firii ta'aa deema jechuudha. Babbanamaa deema. Inna hundumti keessan haala ani itti fayyadame kanaanii akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Kana gidduullee akkasitti jechuudha. Akkasittiin itti fayyadama. Yeroo hundumaa jechuudha galgala. Akkasittiin galgala dibattanii shaarbii gootanii bultuu xuuxatee bulaa yoo nama foolii yookiin immoo zayita hin argine tasa ta'e miiccattuu ganama kaataniif itti gootanii saabunaatiin miiccachuu dandeessu. Yoo immoo rakkoo hin qabu ta'e mana keessa ta'e fakkeenya ijaaba yookiin shaarbii ofitti gootu ta'e immoo zayitiin isaa humaallee isinirraa hin mul'atu. Akkasumas immoo galgala waan gootanii bultaniifu irraa shibbiin ja'a foolii uumaa tokko hin qabu jechuudha. Keessumaa ispeeshaal roozmeerii baay'ee tokko fooliin isaa namatti tola. Kokonaat ooyiliin immoo inni duraa sun inni kokonaatiin tokko jira kan foolii xiqqoo qabu. Inni kun humaa tokko foolii hin qabu jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Yeroo aqee wal faana walitti danfu immoo tasayyuu foolii hin qabu jechuudha. Inna viidiyoon kiyya yoo isinitti tole like, share, subscribe godhaa hordoftoota keenya. Hanga turtii biraa walitti deebinutti nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti eegumsi Waaqayyoo isiniif haa ta'u hundumti keessanillee turtii gaarii isiniin hawaa. Ciao, turtii gaarii.